raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Oolle ooltanii kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar, kun qophii keenya nadhii aadaati. Sagantaa keenya har'aatiin har'aata irratti qabxiiwwan muraasa mata duree jedhu qabannee dhiyaanneerra. Maddi barruu keenya har'a irraa argannee gaazexaa Bariisaa Hagayya 2 bara 1995 Dajanee Tasammaatiin qophaa'eerraayi. Gara dhimma har'a irratti dubbachuuf qophoofnutti otoo hin seenin dura jecha mata duree irratti mul'atu kan arraata jedhu ilaalchisee waa himuu feena. Jechi arraata jedhu kan dhaabbateef jecha afaan Ingilizitiin daayilekti jedhuufi. Arraata jechuun Oromiyaa gara baatti akkaataa dubbii jechuudha. Jecha kana kan yaada daayilekti jedhuuf oolchee Dr. Abdul Samad Ahimad barreessaa kitaaba Seerluga Oromoo jedhamuuti. Abdul Samad jecha kanatti kan fayyadame wiirtuu lakkoofsa tokko kan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1995 bahe keessatti. Wiirtuun garuu moggaasa jechoota lakkoofsuma olitti eerame keessatti tarreessite keessatti daayilekti yaada jedhu looga jettee keessa jirti. Erga sana waggaa 8 darbullee jechichi waal ta'ee bifa tokkoon faayidaarra oolaa waan jiru fakkaatu. Inumaayyuu namoonni tokko tokko arraata yookiin looga dhiisanii jecha loqoda jedhamutti fayyadamaa jiru. Haa ta'u malee loqonni namni tokko sagaleewwan sirritti waamuu dadhabuusaa yookiin cabaquusaa ibsa malee yaada daayilekti jedhamu faaraan kan himu miti. Looga kan jedhus taanaan irra caalaa akka akkaataa dubbannaatti otoo hin taane akka afaan yookiin laanguweej jechuutti fudhatamaa jira. Kanaafuu arraata fudhannee yoo itti gargaaramne sirrii fakkaata. Asirratti jechi kun hiika biraallee akka qabu dagachuun qabnu. Galma yookiin kontekstii tokko tokko keessatti arraata jechuun dubbi himaa yookiin spokesperson jechuullee ni ta'a. Kun garuu akkuma galma yookiin dubbannaa dhimma irratti haasa'amuutti hiikan jechootaa waliruu akka danda'u waan mul'isuuf akka arraata daayilekti yaada jedhuuf hin oolchine hin dhorku. Kanarratti erga hanga kana walii gallee gara ijoo dubbii keenyatti haa deebinu. Maalummaa arraataa. Arraanni yookiin daayilektiin garaagarummaa xiqqaa qubsuma naannawaatiin yookiin qooda jireenya hawaasummaatiin kan ka'e dubbannaa afaan tokko keessatti mul'atu ibsa. Garaagarummaan kunis kan mul'atu jechoota waamurratti sagaleewwan wal jala jijjiiruu fi yaada tokkoof jecha adda addaatti fayyadamuudhaan mul'ata. Kana malee caasaa yookiin ijaarsa himaarratti garaagarummaan arraataa hagas mara hin mul'atu. Garaagarummaan sagalee fi itti fayyadama jechoota keessatti mul'atu kun garuu namoonni naannawa adda addaa jiraatan kan afaan tokko dubbatan yookiin namoonni hawaasa keessatti sadarkaa adda addaa qaban akka waliif hin galle isaan hin dhorku. Arraanni afaan hedduu keessatti argama. Afaanonni lafa kanarratti argaman baay'een isaanii arraata yookiin garaagarummaa akkaataa dubbii ni qabu. Keessumaa afaanonni gurguddoon uummata hedduudhaan dubbataman arraata adda addaa qabaachuudhaan ni beekamu. Garaagarummaa dubbannaa irratti mul'atu kanaaf ammoo irra caalaa kan sababa ta'u walirraa fageenya lafaa fi namoonni jireenya hawaasummaa keessatti gita yookiin sooshaal kilaas adda addaa keessatti qoodamuu isaaniiti. Kana jechuun hammuma lafti qubataa walirraa hiixuu ta'u jechoonni dhimma tokkoof tajaajilan garaagarummaa agarsiisuu danda'u.
Sagaleewwan jechoota tokko tokko keessa jiraatanis adda addummaa agarsiisu. Kana malees afaanota tokko tokko keessatti akkaataan hawaasni sadarkaa adda addaatti gita gitaan yoo waliree akkaataan dubbannaa isaatis walira. Fakkeenyaaf afaan Arabaa keessatti dubbannaan amantiif itti gargaaramanii fi kan dhimma biraatiif itti gargaaraman walira jedhama. Afaanotuma biroo keessattis akkaataan namni barate ittiin dubbatuu fi kan nama hin baranne walira. Hawaasa tokko tokko keessatti ammoo haalli giti bittaa ittiin dubbatuu fi kan cunqurfamaan ittiin dubbatu jechuunis jechoonni fi sagaleewwan darbee waliruu danda'u. Kunniin marti qorannoo afaanii keessatti ramaddii fi jechoota ittiin waamaman kan mataa isaanii qabu. Qabxiin guddaan asirratti hubachuu qabnu arraanni afaan kamiyyuu keessatti dhimma nu qunnamu ta'uu isaati. Arraanni ni jira jechuun garuu namoonni afaanicha dubbatan afaan mataa ofii danda'e qabu jechuu miti. Arraatarraa afaan mataa isaa danda'e uumamuu ni mala. Walqunnamtiin uummattoota afaan tokko dubbatanuu kan qubsuma lafaatiin addaan fagaatanii jiranii yoo xinnaataa deeme haguma isaan walqunnamuu dadhaban ammoo akkaataan dubbannaa isaanii yoo walirraa siqaa deeme boodarra afaanichi tokko ta'uunsaa hafee gara afaanota mataa isaanii danda'anitti hirama. Kanaaf akaakuuwwan afaanota biyya kana jiranuu kan warra Kuush, warra Seem, warra Oomoo, warra Niiloo Saharaa jedhamanii eeruun ni danda'ama. Afaanonni biyya kana jiran kan lakkoofsi isaanii gara 80 ta'an jedhaman marti akaakuuwwan afran kanaa olitti qoodamu. Haala kanaan afaan Oromoo, Sidaamaan, Affaar, Sumaaleen, Kambaatan, Hadiyyaan, Geeda'oon, Beejjan, Agawuu, Konsoo fi kan kana fakkaatan dura afaan tokko turanii jechuudha. Kan gargar ba'anii afaan mataa ofii danda'e ta'an bara dheeraa keessa. Afaan Guraagee keessatti arraanni garaagaraa mul'ataa ture. Ammaan kana afaanicha gara afaanota adda addaatti hiraa akka jiru namoonni afaanicha irratti qorannoo deemsisan ni dubbatu. Afaan Oromoo arraatan qoodamuu danda'a? Afaan Oromoo afaan tokkicha uummanni miliyoona hedduutti lakkaa'amu ittiin dubbatuu fi rakkoo tokko malee kan ittiin waliif galu haa ta'u malee akkuma afaan kamiituu arraata adda addaa qabaachuunsaa kan alamuu miti. Garaagarummaa naannawaa afaanicha keessatti mul'atu beektonni akkanatti addaan hiru. Isaanis arraatawwan Arsii, Baalis ni dabalata. Gujii, Boorana, Harargee, Macca, Tuulama, Baatii, Kamisee ni dabalata. Raayyaa, Waataa fi Garrii jedhamu. Kanarraa xiqqoo haala adda ta'een kanneen qoodanis ni jiru. Waata kan jedhamu kan Oromoo Keeniyaati. Afaan Oromoo Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti akka dubbatamus ni hubatama. Fakkeenya tokko tokko kaa'uu ni dandeenya. Oromoon maccaadhuma jechaa keessatti saa jabeessee oggaa waamu, Tuulamni ammoo bakka sagaleen saa jedhamu jabaatee argamutti saa chaadhaan bakka buusa. Fakkeenya maccatti keessa kan jedhu Tuulamatti keecha jedhama. Maccatti bassoo kan jennu Tuulamatti bachoo jedhama. Maccatti qalbeessaa kan jedhu Tuulamatti ammoo qalbeechaa jedha. Akkasumas maccatti eessa kan jedhu Tuulama keechatti ammoo eecha jedha. Arsii fi Baalee dhuma jechaarratti naatti yoo fayyadamu maccaa fi Tuulamni faa nyaatti fayyadama. Fakkeenyaaf kenna, keenya akkasumas deesse, deette kan jedhamullee ilaaluu ni danda'ama. Ummatuma arraata tokko keessatti ramadamuu birattillee garaagarummaa sagalee ni argina. Fakkeenyaaf Shawaan dhiyaa kaan arraata Tuulamaa kaan ammoo kan maccaatti ramadama. Tuulamni Sooddoo dhaawaamuuf oggaa hudhaatti gargaaramu, Tuulamni Bachoo fi Meettan dhaatti gargaarama. Fakkeenyaaf dhadhaa, a'aa, dhufe, ufe, dhaqee, aqee fi kan kana fakkaatan ilaaluu dandeenya. Horroollee akka Sooddootti oggaa fayyadamu argina. Garuu arraatan horroo kan maccaatti qoodama. Macci Shawaa Boochee yoo jedhu, Macci Wallaggaa ammoo Boossee yoo jedhu dhageenya. Kanaafuu arraata tokko keessattillee garaagarummaan sagalee ni mul'ata. Egaa sadarkaa sagaleetiin kanneen armaan gadii eerree darbuu dandeenya. Bakkeewwan kam kamitti maal jedhama kan jedhu yeroo qusachuuf jecha bira tarra. Lakkaa'uu, lakkaayuu, lakkaa'uu, qaqqabuu, dhaqqabuu, sanyii, shanyii, jalqabuu, calqabuu, gidduu, jidduu, qajeeluu, qaceeluu,
keeysa, keechaa fi kan kana fakkaatan kaasuu dandeenya. Sadarkaa jechaattis yaaduma tokko ibsuuf bakka adda addaatti jechoota garaagaraa argina. Fakkeenyaaf misha, dansaa, gaarii jechoota jedhan yoo fudhanne hiikkan isaan qaban tokkuma. Kana malees jechi tokko akka naannawaatti hiikaa xiqqoo waliiru qabaachuu ni mala. Haa ta'u malee biyya kamittuu afaan kam keessattuu garaagarummaan sadarkaa arraatatti jiru ummaticha wal dhageettii yookiin afaan sanaan waliigaltee dhoowwu. Hoggaa namoonni bakka garaagaraatii dhufan walitti haasa'an yoo isa tokkotti jechi tokko keessummaa ta'ee dhaga'ame akkana jechuu keetii jedhee gaafatee qulqulleeffata malee wannaati jettu hin beekun jedhu. Haa ta'u malee namoonni tokko otoo beekanis haa ta'u wallaalummaarraa kan ka'es afaan Wallaggaa, afaan Harar, afaan Shawaa jedhanii akka waan Oromoon afaan adda addaa dubbatuu fakkeessuuf hoggaa yaalan dhageenya. Cufaayuu bara dargii arshima yookiin dookumantarii mootummaa tokko keessatti Yegujii Beeresab jedhamee barreeffamni kaa'ame ni jira. Haa ta'u malee Oromoonis saba tokko, afaan isaas afaan tokko. Dhugaa kana eenyumtuu waan haaluu danda'u miti. Waaltinni afaanii garaagarummaa dhiphisa. Akkuma sila himuu yaallee afaan tokko keessatti garaagarummaan naannawaa xixiqqaan mul'atu suutan garaa adda addummaa guddaatti siquu danda'a. Sana boodas ummanni duraan afaan tokko dubbatu gara ummata afaan garaagaraa dubbatutti qoodamuu danda'a. Haa ta'u malee hariiroon hawaasummaa fi siyaasaa ummaticha walitti fidu yoo cimaa ta'ee garaagarummaan jiru suutan dhiphataa arraatawwan jiran keessaa inni tokko mo'atee ba'ee ummata mara biratti olaantummaa argataa deema. Arraatota jiran keessaa hunda biratti kan fudhatama argatee mo'atu kan ba'u itti yaadamee otoo hin taane yeroo baay'ee carraa haalli seenaa uumurratti hundaa'eeti. Bifa ta'een arraati tokko namoota siyaasaa, meeshaalee sabquunnamtii fi namoota kitaaba barreessan akkasumas manneen barnootaa keessatti faayidaa kennuuf yoo carraa argate namoonni kaanis otoo hin beekin isaan hordofanii akkaataa dubbannaa kan ofii dhiisanii isa jararraa dhaga'anitti fayyadamuuf yaalu. Haala kanaan garaagarummaan dhiphataa deema. Kun adeemsa uumamaa ta'ee guddina afaanii keessatti haala mul'atu. Gama biraatiin ammoo ittuma yaadamee garaagarummaa dhiphisuuf afaan waaltessuun ni jira. Qooda kana kan ba'u yeroo baay'ee akkaadaamii afaaniiti. Haala afaan Oromoo ilaaluun koreen waaltinaa Koomishinii Aadaa fi Turizimii Oromiyaa jalatti hundaa'ee ture haga tokko yaaliin taasisee kan dagatamuu miti. Haala kanaan itti yaadamee afaan hoggaa waltaa'uu arraata tokko qofa mo'achiisuu osoo hin taane arraata hunda keessaa haala afaanicha gabbisuun fayyadama jechoota babal'isuutu mija'a. Gama sagalee ilaaluun garuu tokkuma filachuutu mija'a. Gama kanaan sagaleen jechoota keessatti faayidaarra akka ooluuf filatamuu isuma duraan baay'inaan gurra namaa keessa bu'ee baay'inaan beekame ta'a. Fakkeenyaaf isii jechuurra ishii yookiin ishee jechuu, deette jechuurra deesse jechuufaa. Kana jechuun garuu namoonni akka arraata sana hin dubbanne dhorku miti. Meeshaa sabquunnamtii, kitaabilee barnootaa, barreeffama adda addaa keessatti inni baay'inaan dhageenyu kana jechuudha. Egaa haala kanaan afaan Oromoo ammaan kana keessumaa karaa manneen barnootaatiin, karaa miidiyaatiin gara waltinaatti deemaa jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan nadii aadaa har'aaf qabannee dhufne kanuma. Isin waliin kan ture an Gurmeechaa Gammachuun ture. Torban sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaa tura. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii
Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar.